jabaadhaa dhaabadhaa. Iyyoob biyya lafaa kana keessa namni akka isaa qajeelaan hin jiru. Tolaan akka isaatiin hin jiru. Seexanni garuu yaadarra kaate. Maaliif? Qabeenya isaa rukutuu barbaadee miti. Dhala isaa rukutuu barbaadee miti. Isa Waaqayyo barbaadutu mana Iyyoob keessa jira. Isa Waaqayyoon garaa ciibsutu mana Iyyoob keessa jira. Kanaaf seexanni isa Waaqayyo mana Iyyoob keessatti arge sana kaachisuudhaaf, rukutuudhaaf, balleessuudhaaf Iyyoob irratti ka'e. Iyyoob garuu jabaatee dhaabate. Amantii isaan ganne. Na dhaggeeffadhaa. Biyyi lafaa kun yeroodhaa gara yerootti. Ni biyya lafaa kana geggeessu seexan. Muuxannoo waggoota miliyoonii baay'ee waan qabuuf siisteemii adda addaatiin nu lola. Jabaadhaa dhaabadhaa nuyi warra mo'uudha. Nama simbira harkaan qaba ati hin moota jedhaani. Mee Kiristoos akka mo'e warri beektan. Akka Kiristoos mo'e warri beektan. Harka lachuu isaa ol kaasaa mo'eeraa Yesuus. Baga gammaddan gad deebisa. Warri Yesuusitti amantan. Ilaalaa ilaala adaraa waaqa adaraa ijaanaa ilaala. Namni Yesuusitti amantan. Baga gammaddan. Isaa wajjin mootaniittu. Macaafa jedhaan jedheen. Isaa wajjin maal taaneef? Mee warri Yesuus duusaa beektan? In amantu? Gad deebisa. Warri du'aa ka'uusaa amantan. Qobaan kaan Yesuus nu wajjin ka'e. Baay'een namaa fattoo attoota bitaan mirga Yesuusitti fannifaman dinqifatu. Ani immoo isa Yesuus na fudhatee fannootti ol ba'inna dinqa. Muka adda addaa irratti fannifamne Yesuus wajjin. Mukuma tokko irratti lama taane. Akka inni isin hin galle nan beeku. Nuyi Kiristoosii wajjin duunee du'aa kaaniirra. Utuun fannifamin immoo du'an jireenya amantii keessatti. Ergaan isinii qaba. Erga Yesuus mo'ee ati isin moota. Mee harka keessa mirgaa ol kaasa anis mo'eera daayyaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amantiidhaan jabaachuu qabna. Maalirratti jabaanna kan jedhu tokko amantiitti jabaachuu qabna. Amantiitti jabaachuu qabna. Lammaffaan itti fufa tokkoffaa waan dubbadheef. Lammaffaa kadhachuutti jabaachuu qabna. Jireenya kadhata. Waan kadhannaa maayin paasteriin famma kadhadhaa dubbisaa jedhan. Waldaa keessaa dubbisuu fi kadhachuun baay'een jiru. Shubbisuun garuu jira. Shubbisuun dubbisuun alaa hiikaan qabu. Nan jedhe moo nan dogoggore? Sirrii moo sirrii miti? Shubbisuun alaa hiikaan qabu. Shubbisuun shubbifna garuu hiikaan qabu. Akka sibiila kosh jedhuuti. Akka sibiila kililchuuti. Maal malee? Dubbii Waaqayyoo malee. Kanaafi dibbee keessanis, kiraara keessanis, faarfannaa keessanis narraa fudhadhaatii deemaa maaltu keessan jiru? Hafuuratu keessan jiru. Gaafa kadhattu immoo Waaqayyoorraa waa barta. Waaqayyoorkaa waa fudhatta. Ameen. Hafuurri kadhannaa si haa guutu. Humni kadhannaa siif haa dhufu. Dibati kadhannaa gara kee haa dhufu. Macaafa keenya keessa kadhannaa Eliyaas tokkoon isinitti hima. Eliyaas mata duree tokko irratti si'a 7 kadhate. Mata duree meeqa irratti? Tokko irratti si'a meeqa? Nu garuu mata duree 7 irratti si'a tokkitti kadhanne galle. Naa deebi'uu didenne. Eliyaas garuu amma deebii argatutti numa kadhata. Mata duricha kan beeku namni natti hima. Mata duricha namni beeku namni natti hima. Maal ture? Bokkaa roobsiidha. Bokkaan roobu gaafa cufuusaayi baay'ee itti hin finne. Gaafa banamuu garuu hin ture. Warri banamuu tureettan baga gammaddan. Jabeessaa kadhadhaa yoos banama. Na dhagaa'irtu? Mee namni na dhagaa'ir? Sii kakkatamee sii banamuu didee caalchi sii kadhadha. Sini galee kadhannaan akka kakuu miti. Waaqayyo gaafa sii kakkatu balbala sii banadhu utaaltii ameen jette. Banaa isaatti rakkoodha malee kakuu isaa rakkoon qabu. Banamuu isaa irratti rakkoodha. Abrahaamii Waaqayyo akka jedhe ilman sii kennaa jedhe ameen jedhe. Gadameessi Saaraa ammayyuu maayin? Waggaa 24 booddee baname. Nama manu jira. Humni kadhannaa siif haa dhufu. Yoos jabaattee dhaabatte hafuurri kadhannaa siif haa dhufu. Rakkoon Phexros akka Yesuusin ganu godhe maali yoo ta'an jireenya kadhannaa dhabuusaati.
waldaa kiristaanaa rakkinatti kan galche jaarraa 21ffaa tajaajiltoota waltajjii kan dhowwat jaarraa keenya keessa maali yoo jettan hadda kan nu dhowwat naganni akka nu hin milkoofne baranni akka nu hin milkoofne hojjenni akka nu hin milkoofne kan nu godhe maa inni yoo jettan kadhannaa dadhabuu keenya. Eliyaas jilbeenfatee kadhata. Dhaqiitii ilaalimee du'aa jirtii duumessi jiraa. Ayi utuma kadhattuu hin jiru ni mana kee keessa. In kadhattaafi hin taane siin jedhu. Kanaafi hin jiru lama hin jiru sadaffaa hin jiru arfaffaa hin jiru. Amma meeqaatti obse? Utuu anaatii utuu siitii kaanee sokkine mee warri mana hin qabne harka keessa ol kaasaa. Waggaa meeqa kadhattaniittu? Waggaa meeqa kadhattaniittu jedhe? Mana naa kennettanii waggaa meeqa kadhattanii beektu? Hin beektan. Dhaqeen kadhachiifadha jettu. Rakkoon qabu isa. Rakkoon qabu. Kanumaaf nu kaayisu Waaqayyo. Garuu isinis kadhadhaa. Hin ta'u. Kanaafi torbaffaa irratti akkee naa'oon isaa dhufe. Ela innati na gaafatte. Innati kadhataa jirtu. Jira garuu maalidha garuu? Xinnoodha ila argita jettu. Xinnoodha. Utuu kadhattuu xinnoodha. Ergaan sii qaba yandoota yerooba. Yaa nama kadhataa yandoota yerooba. Wanti bara dheeraa kadhatte sun xinnoo yoo fakkaatu yandoota yerooba yaa nama amantee. Mee harka keessa ol kaasaa yandoota yerooba jedha. Dabala amantiidhaan kan koo jedha. Kan mana koo jedha. Yandoota yerooba jedha. Gowwaan ta'ina. Macaafni qulqulluuni namni garaa isaatti amanee afaan isaatiin baasee dubbate fayyadha. Phaawulos immoo maal jedha? Nan amanee kanaafan dubbadheedha. Mee hafuura amantii kan qabdan? Kan koo jedhaa iyyaate. Yandoota yerooba jedha. Awwaa malee waa dubbachaa hin jiru. Yandoota yerooba. Kana booddee bara kana booddee yandoota yerooba. Eebbi kee yandoota yerooba. Kadhannaan kee yandoota yerooba hin deebisa Waaqayyo. Obsa guddaa nama gaafata kadhannaan. Obsa guddaa. Kan keenya kana miti kan nu madaa'u kanan nu madaa'a malee. Amma namni tokko kadhannaa irra oolee. Haleluuyaa chaakatamaa keessa eessa oolta? Kadhannaa irra oolee dhufaa jira. Nami kadhannaa of tuultuu miti of dhiibduu miti gad of deebiftuudha bareedduudha saakachooftuu miti itti tolaadha har'aa kaasee ayyaanni akkasii siifadha. Akkee deegaa amma inni xinnoodha itti kadhannaadhaan dhufe waan ta'eef yandoota yerooba dhaqiitii mootiidhaan hariifadhu gara mandaraatti galiif bokkaa jabaan dhufaa jira. Warri kadhatan ergaan qaba eebba guddaa dhufaa jira. Mul'ata guddaa dhufaa jira. Waan gogii nurraa cabsu dhufaa jira. Waan abaarsa nurraa cabsu dhufaa jira. Warri kadhatan barana ijaan argitu dhiiga Yesuus. Sagalee boo'ichaa moo sagalee lilleetti nama dhugaadha gargar hin baafne. Dhugaa gurraati gargar hin baafne. Maal ture nama? Sagalee maaliiti? Dhugaadha lillee miti nama. Akkan jedhe yeedhaa iyyaate. Innati kadhatte sun yandoota yeroobaan jedhe. Bara mandara rakkinaa keessa naanna'u, bara qeegaddaa keessa naanna'u, bara beelaa deemu, bara iyyoomaa deemu, bara boohaa deemu, ani raajii Waaqayyooti sirra dabarsa Waaqayyo. Sirra dabarsa Waaqayyo. Sirra dabarsa Waaqayyo. Shakata lama soprahadia. Sirra dabarsa Yesuus. Meeyya lafatee sanii qaanarra darbara dabarsa. Jari narra darbariiti. Hargaan jira. Waaqayyo siif mana keetiin waa roobsus. Waaqayyo jireenya kee waa dhangalaasuuf jecha. Asii oliis asii gadis waa dhangalaa barana. Saasina eebbis. Noora. Hallelujah. Nama hundumaaf ergaan qaban. Nama kadhatuuf ergaa qaban. Galgala ganama kanaa jalqabee yeedhaa iyyaate. Wantati kadhataa turte yandoo eebbaa ta'eeroo.
nama kadhataa eenyuyyuu dursuu hin danda'u. Ameen jedhaa yaate. Tonkayin hin dursitu, hangaa'onni hin dursani, xibaartuun hin dursitu, jalloonni hin dursani, dursi argama nami kadhataa. Haabi konkolaataa qabam. Eliyaas garuu kadhannaa irraa ka'u mudhii isaa hidhate. Warri kadhata mudhii isaanii jabaataadha. Mul'anni isaanii jabaataadha. Jilbi isaanii jabaataadha. Humni isaanii jabaataadha. Idaan siidamaadha waan ta'eef mudhii isaa hidhamaa waan ta'eef haabiin dursee argame isa konkolaataa qabudha. Ergaan sii qaba nama baay'ee dursitee argamta nama kadhata. Nama baay'ee dursitee argamta maqaa Yesuusiin. Meeyyaa dursee argameedha. Hallelujah. Dursee argameedha. Haab konkolaataa dandaddabe Eliyaas miilaan. Atasuma hantardiya. Baay'een qabeenyaan daddabe ati kadhannaadhaan. Baay'een firaan nabi ati kadhannaadhaan. Baay'een antiidhaan nabi ati kadhannaadhaan. Baay'een dookimentiidhaan nabi ati atola seema. Ergaan sii qabaati kadhannaadhaan dursita yaanama. Meeyyan nan durseedha yaati. Gurguddoonni baay'een jajjaboonnutu jiraani nama gadde biitu eessana barbaaddenaani siif safuu yaa gooftaa ati wallaalaadhaan jettu hiyyeessa barbaadda waamte kan ittiin hojjettu isa goodaa fuute gararraa namaa teessifta hatammayyuu moohi gooftaa maaltu siin qixxaata. Sitta tolu. Nama kadhataa sitta tolu. Dubai si didani Amerikaan kan geeti. Adaamaa si didani Kanaadaan kan geeti. Mandara si didani biyya kan geeti. Nama tokko si jalaa calluma jedhee addunyaa si jalaa hawwaata. Ergaan sii qaba hin kadhatta taanaan. Jireenya kadhannaatti jabaadha taanaan. Dhugaa Waaqayyo isa Waaqaaf lafa kana uumeet ergaan sii qaba. Isa namni sitti cufe miti isa Waaqayyo sii baneen argaa jira. Hallelujah. Caalee argame fiigeedha. Daani'eel wanti inni ittiin caale maali kadhannaa. Nebukadnezariif Daani'eel jechuun ijinaa gwaantii maal afaan Oromoo tadara Waaqayyo kan man beeka maarifa keessa lammaffaatti deebi'u. Harkaaf haguuggii harkaati. Dhadhaaf mataadha heddu goda keenya. Fe'uun Nebukadnezariif Daani'eel. Gaaf tokko garuu hamattoon jalloon sobdoon warri nama miitee barte Daani'eliin dabarsite laatte. Maaliif? In kadhataa itti. Karaa kadhannaa sitti dhufe taanaan baga gammadde. Hila sopra hadi kampana sai. Karaa kadhannaa sitti dhufan taanaan baga gammadde jedhe. Maaliif naan hin jettu? Himmoomta miti himmoota malee. Hin caalamta miti hin caalta malee. Namni bifa fakkeenyaa keetiif guyyoota jedhame keessatti saganne boolla leencotaa bu'uudha. Maaliif deema jarri? Eenyuuf deemu? Eenyuuf deemu? Bakkee lapheerra kaadhuuti nan danda'u dinni kodhiite. Anarraa fuuraddaatu jira hidhaayyaati. Jedha anarraa fuuraddaatu jira hidhaayyaati. Akkuma jedhame Daani'eel labsii sana dhagayeera guyyaatti sadiinuma kadhata. Ganaman kadhata, guyyaan kadhata, galgalan kadhata. Sadii jarri immoo dhaabattee lakkoofti. Abbaan barbaade waan barbaade jedhu caaltee argamta. Boolli barbaade qotamuu caaltee argamta. Si nyaata miti si baata innoo. Maalo iyyameen jedhe si nyaata miti si baata. Meeyyiti na nyaatu hedhi amantiidhaan. Jadi na nyaatu hedhi yiiti. Waan ta'uun jedhin
Watta. Maaltu taanaan hin jedhin waan guddaa ta'a. Attamitti taanaan hin jedhin hafuura Waaqayyoo dhufa. Supernatural anointing. Supernatural miracle. Waan tokko sitti himama. Dinqii uumama gararraa. Hafuura hundumaa gararraatu dhufa ganama kana. Amen. Gaafa dubbiin gara Daani'eel naqu. Daani'eel boolla leencaa bu'uun dirqama. Maal attamitti akka gootu engadda inni mana rakkise naa hiikeera hin jenne buusaa keessa dirqama. In kadhatta taanaan fira dhabda. Garuu firii qabdi. Mina dhagaye. In kadhatta taanaan fira dhabda hin jedhe. Garuu firii qabda. Namni kadhataa firaan beekama tun taane firiin beekama.